Rafamnuta akamantingamne dunus jiranus keti makaba kanilma kanafro kullu waqiyatuku amin basma'u wa walad wa manfas qudus adu amlak amin makaba kanilma kanafro kullu waqiyatuku amin አሜን ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበውነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዛብፃን እስከዛ ተሳት ከበጀምቱ ተፊ ጃለታምቱታ ማቲወን ዋቀዩ ይጆሌ ቁልቁሌቲ ዱበሩ ማርያም ከበጃፊ ገርጋ ሰርገምቱ ተፊን በከጀርተን እንደቲ መቃ ዋቀዩቲን መቃ ሰዋቀዩ ሰኑምኔቲን ነጋን ሲንጋፈዳ አከም ጅርቱ አከም ዩነጊሳን አከም ቱርታን አሜን ገለቴፈሙና መላሳ ከንቴ ዋቅኒ አባ ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃንሳ ከን ገለቴፈሚ ፊ ከን ከበጀሜኑ ፋታ መቃንሳ ከን ገለቴፈሚ ፊ ከን ከበጀሜኑ ፋታ አሜን አደን ባቱቲ አትቴኛ አቲ ቁልቁሎታ ከናን ፈኑ ጀላ ቁልቁሌቲን ዱበሮ ማርያም መቃንሼ ከን ገለቴፈሚ ፊ ከን ከበጀሜኑ ፋታ አሜን አደን ባኒቲ ቁልቁሎኒ እርገሞኒ ቁልቁሎኒ ቶሎኒ ቁልቁሎኒ ወረገምቶኒ ቁልቁሎኒ ዱከቦኒ ቶልቶኒ ዋቀዩስ ጀበለቴ አከከናፊ ከበጀ ኢሳኒቲ ከንገለቴፈመኒ ፊ ከንቢፈመኑ ፋታ አሜን ኤጋካ አከፈዳፊ እየመ ዋቀዩቲ ሳቲ ከናን ገኘራቲ ጉያካ ሳቲ ከናን ሰገሊን ዋቀዩ ከነገኙ ታቲ ከኑ በርሲሱ ከኑ ጎርሱ ከኑቲን ዋቀዩዳ ኑቲን ዲከኘዩ ተያጅላ ሳቲ ዋንታኒፍ አናን ስቴሲ ሲኒኒ ሰከደገፈተኒፍ አናን ሰገሊ ቁልቁሉ ጳውሎስ ሲኒኒሞ ቁልቁለቤ ቁልቁሌቲ ሊዲያ ሲኒፍ ከኒ አካወሊን በረኑ ፈዳፈ እየመ ዋቀዩ ኑፋታ mana abba kuti mana bittafi mana gurgurta hingodina Angila Yohannis pokonna tokko lakkoofsa 16 igaka jecha kana kan nuf dubbati eenyu jechi kana immoo kan nuf katabe eenyu jechi kun immoo maalif dubbatame jenne sagalee muraasa daqiiqa muraasa waliin ilaalla jechuudha igaka jecha kana kan nuf dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ta'u kan itti nuf dubbate immoo warroota yuudota mukraab yookiin immoo mana sagadaa keessa jiranitti jechuudha igaka gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuf dubbate jecha kana immoo kan nuf katabe qulqullicha Yohaannisidha Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 13 irraa kaanii yommuu ilaallu akkasittiin nun jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo ayyaanni faasikaa warra yuudotaa geenyan Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e jedha Yesuus gara Yerusaalemitti ol ba'e mana qulqullummaa keessatti namoonni iddoo sana ta'anii sangoota hoolota guggeewwan gurguran arge yommus Yesuus qacceedhaan quncee qacceerraa qaccee dhaatee hunduma isaanii hoolota isaanii sangoota isaaniis wajjin gadi isaan oofee ari'ee jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo horii isaaniis geggeeddaran ni bittinneesse gabatoota jiranis ni gadi galchee jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo maaliif ta'e kun yommuu ilaallu manni kootii manni abbaa koo mana kadhannaati malee mana qulqullummaati malee mana daldalaa fi mana wantoota garaagaraa itti raawwatamu miti jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yuudota turanitti akkasittiin nu barsiise igaka jecha kana yommuu hubannu guyyaa har'aatis akkuma ammaa ta'aa jiru kanaadha jechuudha manni amantaa keenya keessatti wantoonni baay'een gaggeeffamaa kan jiru jechuudha maaliif mana amantaa keenya qulqulleeffachuun barbaachisaadha gooftaan keenya akkasiin fakkeenya ta'ee nuuf barsiiseera waan ta'eef manuma amantaa keenya keessatti wantoonni garaagaraa kan dalagamanis jiraachuu danda'a kanaaf iyyuu maqaa Waaqayyootiin mana amantaa keenya akka qulqulleeffannu fedhaa fayyama Waaqayyo nuuf haa ta'u igaka akkuma dubbate ayyaanni faasikaa keenyaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mukraabii yookiin mandara Yerusaalemitti ol ba'e mana qulqullummaa kana yommuu dhaqutti namoonni baay'een jechuudha ayyaanni faasikaa jala ga'e waan ta'eef namoonni baay'een hoolota gurguru namoonni baay'een guggeen gurguru namoonni baay'een sangoota waliin geeddaru jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo yeroo kana argutti Yesuus baay'ee na'e yookiin baay'ee gadda jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo
yeroo gaddu kanatti Yesuus quncirraa qaccee dhaatee yookiin immoo qacceedhaan mana san keessa jechuudha wantoonni mana san keessa turan sanatti jechuudha ni bibittinneessa jedha yaamaatiiwwan waaqayyo hoolota isaanis ari'ee sanguutas karri jala banii gigiddaree hunduma isaanii bibittinneessa jedha yaamaatiiwwan waaqayyo kanammoo maaliif godhe jennee yommuu ilaallu Yesuus yommuu ilaallu mana amantaa koo mana kadhannaati malee mana qulqulleetti malee mana kadhannaan itti taasifamuudha mana sagadaati malee mana qulqullummaati malee kanaafiyyuu isin immoo mana gurgurtaa fi mana bittaa hin godhina jedhee akkuma dubbate kanaafidha jechuudha yaamaatiiwwan waaqayyo egaa yeroo sanis Yuudonni akkan jedhu kana inaafin mana keetii naguba jedhamee isa caqafame san yaadatan jedha yaamaatiiwwan waaqayyo yeroo yaadatan kanatti kanarratti Yuudonni waan itti inni kana gochuu danda'u mul'isu nuuf milikkita maalii agarsiifta jedhanii isa gaafatan Yesuus yoomis akkas jedheen yaamaatiiwwan waaqayyo mana qulqullummaa kana jigsaatii yookiin immoo mana qulqullummaa kana diigatii ani immoo guyyaa saditti deebisee isa nan dhaaba jedhee akkuma dubbate isaaniinis jedhe Yuudonni immoo mana qulqullummaa kana ijaaruun keenyayyuu guyyaa 40 fi ji'a 6 nutti fudhate ati immoo guyyaa saditti akkamittiin ijaaruu dandeessa jedhanii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafatan jedha yaamaatiiwwan waaqayyo Yesuus garuu akkas jedheenii deebii deebiseef jechuudha waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbatetti waa'ee dhagna isaa yookiin immoo waa'ee qaama isaa ofii isaa dubbachuu isaati kanaaf bartoonni isaa ergaa inni du'aa ka'ee boodes waa'ee isaa kana naaf dubbachuu isaa yaadatanii waan macaafni jedhe dubbii isaa Yesuus Kiristoos dubbatamu sana ni amanu haga ammaatti jechuudha egaa kana ilaallu guyyaa har'aa kanas addunyaa kana hundarra yommuu deemne ilaallu mana amantaa keenya keessatti wantoonni hin barbaachisne baay'een ta'aa jiru daldalli garagaraa ta'aa jiru amma guyyoota kana keessatti yommuu fudhannu naannoo kana keessa jechuudha naannuma kanatti akkuma wantoonni ta'aa jiru akkuma argitan kanaa jechuudha kanaafiyyuu mana amantaa keenya qulqulleettuun nurraa barbaachisaa jechuudha yaamaatiiwwan waaqayyo manni keenya mana kadhannaati malee manni keenya mana sagadaati malee manni keenya mana waaqayyo itti kadhannuudha malee mana daldalaa fi mana bittaa miti kanaafiyyuu hundi keenya yoo wal dhaabbanne wantoota mataa jiran kana akka balaaleffannu fedhaa fayyama waaqayyo nuuf haa ta'u egaa guyyaa har'aa kana soomiiwwan torbee sadaffaadha jechuudha torbee sadaffaa mukuraaf jedhama jechuudha mukuraaf jechuun mana guddaa yookiin immoo mana kadhannaa jechuudha mana kadhannaa yookiin mana guddaa manni kadhannaa itti taasifamu jechuudha kanaafiyyuu Yuudonni baay'een mukuraabitti jechuudha guyyaan ayyaana yoogoo sanatti wantoota baay'ee gaggeessan ture wantoota waaqayyoon hin jaalanne wantoota daldalaa wantoota baay'ee gaggeessaa waan turaniif mana san Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kan guyyaa ittiin qulqulleessedha kanaafiyyuu nutis immoo fakkeenya nuuf ta'uuf biyya lafaa dhufe waan ta'eef nutis immoo mana amantaa keenya kana akka qulqulleeffannuuf fedhaa fi eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka yakka keenya akka cubbuu keenya akka badii keenya osoo hin ilaalin akka arjummaa fi akka jaalala keenyatti akka jaalala isaatti biyya lafaa kana dhufe gidiraa hedduu dabarsee guyyoota 40 fi halkan 40 soomee qormaata daabiloosiin baay'ee irratti taasifame garuu immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jaalachuuf jecha kana qofa osoo hin taane hanga du'aatti jaalala isaa nuuf agarsiise kanaafiyyuu nutis immoo wanta inni hojjete wanta inni nuuf ta'e jechuuf guyyaa kana keessa guyyaa sooma guddaa kana jechuudha gaddaanii kadhannaadhaan sooman jechuudha mana waaqayyootti dhiyaanna jechuudha egaa akkasiif jedhe qulqulluun Phaawulos wasoome wadhallee wasaala immuna yinasiisiru kan soomee kan kadhatee kan sagadee dhugumaa gatii isaa hin dhabu akkuma nuun jedhee nutti dubbatetti kanaafiyyuu soomuun keenya gatii qaba jechuudha yaamaatiiwwan waaqayyo soomuu keenya qofa osoo hin taane soomnee gaabbii gallee sagannee mana amantaatti cubbuu keenya himannee akka cubburraa dhiqamnee qulqullummaan jiraannutti
Guyyaan har'aa kun nu beeksisaa jechuudha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana isaa guyyaa itti qulqulleeffate yookiin immoo guyyaa itti bu'uureffate waan ta'eef guyyaan har'aa jechuudha. Kanaafiyyuu nutis immoo qulqulloofne mana amantaa keenyas akka qulqulleettii taatee jirtu kanatti namoonni baay'een garuu guyyaa har'aa kana mana amantaa keenya haasota garagaraatiin siyaasa garagaraatiin wantoota garagaraatiin qabamanii jechuudha. Baay'een isaanii mana amantaa keenya bu'uuressanii jiru. Kanaafiyyuu nuti hundi keenyayyuu waliin dhaabbannee akka mana amantaa keenya qulqulleettii qulqulloota kan jedhamte ritiit hayimaanot kan jedhamte tana akka qulqulleeffannuun fedhaa fi eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Guyyaan har'aatiin baga geessan baga geenye kan nu barsise kan nu gorse kan nutti hime maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን። አሜን። kan nu barsise kan nutti hime kan nutti karaa hundaan nutti agarsiise fedhaa fi eeyyama Waaqayyootiin guyyaa har'aa kana kan geenye hundi keessaniyyuu wanta nan jechuu barbaadu maalidha? yuutuubiiwwan keenya kun jechuudha guyyaa muraasa keessatti jechuudha guyyaa yoo keessa baname. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu subscribe, share, like gochuu keessan hin dagatina. Maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Hundi keessaniyyuu nu faana ta'a. Wantoota jirus guyyaa haala wayitawaa kanaan jechuudha wantoota jiru hundumaa wal qabsiisnee isiniif dhiyeessina. Hundi keessaniyyuu nu waliin ta'a jechaa isin affeerra jechuudha.